oduu addaa. Dargaggoo Xaahir Oroo akkuma nama kamii jireenya fooyyeffachuuf biyyaa bahuu isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee akkatti bahan malee akkatti galan waan hin beekneef urga carraan Suudi Arabiyaa isa geessee waraqaa jireenyaa waan hin qabneef mootummaa Suudi Arabiyaatiin qabamee mana hidhaa galuu dhageenyeerra. Mana hidhaa keessatti shirri adda addaa irratti raawwatameen waggaa lamaa ol mana hidhaa keessa turuu isaanii ni yaadattu. Shirri adda addaa mana hidhaa keessatti irratti raawwatame dhalattoota naannoo biraatiin tahuu miidiyaa keenyatti himanii jiru. Waraqaa jireenya biyya kanaa waan hin qabneef mootummaa Suudi Arabiyaatiin qabamee urga mana hidhaa galee as shiraa fi rakkoon adda addaa irratti raawwatamuu dhageenyeerra. Shirri dargaggoo kana irratti raawwatameen waggaa lamaa ol mana hidhaa keessa jiraachuu ni yaadattu. Shirri mana hidhaa keessatti obbo Xaahir irratti raawwatame kun chaansiin inni qabu mana hidhaa kana keessaa bahuudhaaf chaansii lamaa jedhan. Inni tokko hidhaa amata haga itti faradanii fixatee bahuudhaa jedha. Inni tokko yoo mallaqa qabaate mallaqa kafalee bahuudhaa jedha. Maarree ummanni Oromoo bal'aan mucaa qacalee kanaaf sagalee ta'uuf waan dandeettanii fi waan qabdaniin bira dhaabbachuudhaan dararrii fi cinqaa mana hidhaa kana keessaa baastanii akka gara maatii isaatiitti deebi'u akka bira dhaabbatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Ramadaan seenuu yoo guddate guyyaan lama kaafu yoo ta'u doktoroonni uummata Oromootiif nyaataa dhugaatii malee hoggaa 27 biyya Chaayinaatitti baratan irraa kaasee doktoroonni biyya Suudi Arabiyaa, Dubaay, Suudaan, Sumaalee, Kuwait, Qaatarii fi biyyoota adda addaa Ameerikaa baratan hundaan dabalate Ramadaan seenaa waan jiruuf tapha geemii yookaan liivii kan jedhamuun faaxee babbareedduu fi akkasuma faaxee dabbaa guddoo faaxee harma qabduu fi faaxee istaayilee qabdu keessan akka qorattan kameraa yookaan fuula TV yookaan liiviitiin akka nutti isin baasne kabajaan isin gaafanna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kun kallattiidhaan kan isin darbaa jiru Abdii Miidiyaa BBC irraahi. Ani gaazexeessaa keessan Abdii Oromoo Faristi oduun har'aaf qabannee dhufe kana fakkaata oduu biraatiin walitti deebina waan nu dhageeffattaniif galatooma.